Angkanaaf dhimma bultii kiyyaa keessa Rabbii fi Rasuulii yoo sodaattan namni amantii musliimaa qabdu Rabbii fi Rasuulii yoo sodaatte bultii tiyya danda'ana sirreeffata dadhabana dhiisa anaaf dhiisa inumaayyuu wanti miidiyaa wasa irratti gochaa jirtan kun bultii tiyya akka wal ajjeestu akka wal hammeessinu akka namaan wal jibbinuuf nu kakaasaa jirtan silaa isin miidiyaa kanarra fiduu baattanii bultiin tiyya yoo qaata kan jettee nagaa nu qotaa jirta isintu rakkoo hamtuu tanaan nurra ga'eeyyu akka daran nu wal addeeffannee talaata wal goone ajjeecha wal barbaaddu isintu nu godhe haqa yoo barbaaddan jechuudha. Ilaa qiyaamadha wal arguu hin dandeenye maaliif miidiyaa irrattiin ol baatetti fakkeessitanii kan nagayaan jaarti beellamatti nuu qabee jiruu teenna uffatuuf turre ammallee irra deebi'ee kasanitti bultii tiyya dhiige sooshaal miidiyaadha malee jaartii lammata fuudhes miti mubaarakis miti ebalus miti miidiyaa tiktook jedhamtu tanatu anaa fi jaartii tiyya haadha ilmootiin adda baasee dhugaan jirtu tana liqimsa. Salaamu alaikum. Manguddoota gugurdaa achi keessaa qabdani ufii keetii dubbisi koottaa dubbii kana teennee falatti goonaa furmaatatti goonaa jedhi ufii kan keetii ol deebisii falatti godhi Mubaarak beekaa ta'i beekaadhaa qaraayyuu beekama ta'i ammallee dabaladhuuti ol deebisii dubbii kana falatti godhi. Ustaazoti achi keessa jira manguddoota achi keessa jira ufii keetii dubbii kana deebisii keessatti fidi as deebitee nu malsii hin deebisin as deebitee nama si arrabsu malsii hin deebisiniiti ufuma keetii mana keessa fudhadhu namni illee kootu mubee dubbii kana hin findha yoo siin jechuu dhabe yoo namarraallee eeggattee dhabde ufii keetii kootu ustaaz Rishayriyaad achi keessa jiranii asirra argaa jirraa miti asirra nama meeqa nama gadi gastii banateetiin arraba dheeratee waan barbaade dubbataa jiru seenanii ijoollee qabbanaa bultii namaa keessa hin seeninaa jedhanii gorsaa jiranii miti lafatti siin didanii yoo si didan godheera nama na dide jira godhe jennaan namni na dide mubee Shayriyaadi yoo si didan maqaa nama guddaa namatti jaallattu waamu jedheeraan kanaan dura ilaalii isaa yoo si didan nutu dubbata yoo si didan nutu dubbata dhaggeeffadhu kanaan dura obboleettiin koo keessisee obboleettii koo hin barbaaduan eeruma kee obboleettii kooti waan taateef waan an fedhe ittiin haasa'u qaba waa hedduu ittiin haaseeraan obboleettii koo eeruma kana hin fedhu keessaa ba'i dhiisi jedhee gorfadhee na didde eenyuun obboleettii qaba manaa qabdu obboleettii hundi keessaniyyuu kunoo ana obboleettii waa iccitiin baasaarayyuu na diddee jennaan la sigale mubee ilaa nakkisiin jedhaa jiru ila namatti madde dhaqee ilaa kunoo waan akkasiitu jira waan akkasiitu jira akkastu deemaa jira jedhee namatti himannaan ummanni lakkii waan kana keessaa bayi nan heerumaa erga jette nan fuudhaa erga jette ofiin saalfachiisinii si dhukkuba calluma jedhi kuno Hamza kottu Rabbii jedhi Hamza Rabbii jedhi kottu mee hadduma kottuu deebii kana ati obboleettii teerii jechisiisuu miti oyi cululle an wantan gochuu danda'u obboleettii kiyyaan dhiisiidha never dhiisi jechuun dandeettu fedhi mirga isii dhiibuun dandeettu asirra wanti siin jedhaa jiru wanti ati mari'attu tokko wanti ati mari'attu tokko dubbii kana ol deebisaati ilalaal umma firaa'oliin illee ol fuudhaati asirraa deebisa reediillee ta'i isillee ta'i obboleettii teellee ta'i yoo jaalate jara lachuu fuudhuu danda'a bakka tokko horachuu ni danda'a dhiira siif gala garuu ati dubbii kana ajandaa kana haa qabbana obboleettii kiyya dhagay reedii Adamitti sheernaa godha reedii Adamitti sheernaa godha ishoo obboleettii kiyya abbo ammaa beeki ammaa rabbi beeku siifa kennu dhaggeeffadhu reedii kottuu walgali Hamza kottuu walgali jara rattan sitti maan dubbatti sitti himu waan reediin jedhes dhageessa hundinuu dhaga'u dhaggeeffadhu erga na gaafatteeqa hadhuman dubbittii kana fixee biraa gala reedii kottuu walgali rabbii sodaadhu reedii rabbii sodaadhu obboleessa qabda maatii qabda karraa namoota biraa jaraallee fudhadhee jira waan dala dhaabbatee namoonni jala jechuu sun taane obboleettii kan dhiisi jechuu sun taane obboleettii koo reediyyuu kadhadheen dadhabean isii dhiisi reediyyuu ilma dhiiraati ati dubbatti haasa'u Hamza kottuu walgali reedii kottuu walgali rabbii sodaadhaa kottaa walgala reedii kottuu walgali akkasii barbaadedha Hamza walgalchi waliin dubbanna nan gacha waan qalbiin kee beeku waa'ee kanarraa
واي كوتي بيتشا واي جرامتي واي كوتي را ميدو بدو حمزة إلا حواسا كينيا كينجيتي مبارك جتان ولنا مبارك دي مكان كيسا هم غفلا بوخي دي أسكيسا واتكن كابو مباركين أبوليتي سا أنا برا قتيسي يعني خيسان جيرو جي واهوندا جيني أنا مو أبوليتي دي تانين غرسي دبين كابو جولي خيسا نموتو نمتكو مزاجة متاسا كابا غافا نمت دبين إيسا أي خوني قررتي أوفا أبوليتي كتير غافا مقتي فرتة جرمام جلبوتة ني دي سوانا كنا يتني دركي غوتو إفجأة شافي وان براد دفع ميرجع قبل منا ما عندي أكمل على تي منا مو ميرجع قبل وان كنا سبب مبارك جتان ولنا دلقا غورتني مبارك هنگا غفلا بوخي أسكيسا أكنا ما هيري أكنا ما بريسا وجيروتي هنگا غفلا بوخي تكاسكيسا ومان كابو مبارك واي خنا مباركين بارك غوتني مبارك جتني دلقا غورتني تواني جار ولنا بالا رابوسا مبارك را أبان دما هندني جرامي أبان دما أسبي عادة ساعة دما غوتو ساعة خنا شو دندا أنا في واي خنا رد دلقا غورتني غلغلا جنما Hamza na dage fatti kanima insino atti keessa jirtani amma ufti keessa jirtan tokkoffaa beekumsa keessani orominnati keessani rabbi la dhimma jaartii rabbii gaditti nuti hiriyaan as jiru rabbii gaditti waan hin godhamin hin qabu waan hin godhin hin qabnu Hamza kiyana dage fatti jirooki dura keessa godhame kuno abbaan dhimmaa hundi as jira abbaan dhimmaa hundi as jira dhageeffadhu abbaan dhimmaa hundi as jira Hamza akka dhuunfaa keessatti dhageeffadhu jiru birooki yana dhage Hamza na dhage ila akka dhuunfaa kee ila dubbii jaarsaaf jaartii keessa galuunu tokkoffaa dogongor akka nama tokkootitti dubbii ku eega dhaabbatu dide abbaan dhimmootallee achi jiran jarri ku hundinuu achuma jiranii dubbiin ku eega miidiyaa kanarra babadhate fakkeenya mubaarake dhimma obboleetti isaa keessa yes gal hin gala ni gal garuu ammoo dhimmi ijoon adda durummaa ilaallatu reediidhaa fi umafiraayolii fi obboleetti isaa yoo ilaallatu si gammad dhugaa yoo dubbachuu isaatu murtee mana keessa mubaarak illee arrafamne yoo barbaadani ol deebiftanii dubbii kana ammoo nurraa mana keessatti fixuu na arrabsanu darajaa dubartiin gadi buutee dubartummaa sii dagattee anatu mubaarakiin akkas godhe jechuu yoo sin geesse gadi ba'ee irraa dubbadhaan rakkoon qabu ana arrabsudha hin cinqamin Hamzaan kunoo haala baates kunoo reediin kunoo iftuun raayoo jiraate reedii yeroo bu'ee qobaatan si barbaadasiin taa'i waa hunda dubbadde adda fixee bu'aa lama deemu mubeen sakandii lama bichee dubbaddeetiin bu'aa mubeen bakka leessi tajaajila ta'i culullee waan agaabatte culullee kabajansii qaba culullee kiyya kabajansii qaba hin beektaa naa dhaggeeffadhu an ofiinaasa'u Hamzaan ijoollee harargee an ijoollee jimmaa as ijoollee arsi bakka walitti dhufne rabbitu haqqii dubbachiisaa dha hundayyuu kunoo maqaansaa deebiidha miti rabbii sodaat ergasii ittuu anatu gadi qabe iftuu anatu isa kamee qo'e namuu beekan turulleen deemu afaan koo biyyoo siifa nyaatu rabbii jedhi jedhee irraa dho yaadina nuti akka hiriyaatti akka nama hojii jirutti waan nurraa toluu fi waan nurraan tolle ni beekna gabbaane akka dhuunfaatti akka hiriyaa hojii jirutti jaartii jidduus teenye dhimma nuun galchine seenne maqaan biraatis nuumoo waan godhamuu qabu goone akka ilma namaatti isini dalagaa godhatanii maaliif wanni kun isinirraa fokkotaa maarree jechaan olina nuti akka dhuunfaatti arraa miti wanni kataa'amuu eegale goone ijibbaanne isini dubbii giddiidhaan miidiyaa irratti maarreedha jettanii giddii nama obaasuu yaadina akka hiriyaa namni yeroo takkarra lama sadiirra kudhan itti deebi'e hin dhabamu ijibbaatame abbaan dhimmaa lachuutuu dhimma isaanii beeka kanaafuu dalagaa godhatanii waa'ee kanarraa asumatti stop an kanumaan isinija Mubaaraki arrafamu garan si danda'a fakkeenyaaf naayimi deebii kan yoo namni gadi isa gombe irra kunoo reediin jedhamu dhaggeeffadhaa ummataala gurra banadhaa caqasaa ummata biyya dunyaa irra jirtan miyuutii godhadhaati culullee gaaffii na gaafatte Sheekh Riyaadii waammattee nama waammattee dubbii kana maaliif sirreessuu diddeenaan jette an qofti karabbi bor reediidhaan ilaa dhaggeeffadhaa hadhaa reediidhaan yookiin akka barbaadan jechuu dandeessu rakkoon qabu yoo obboleettii ofii keetii kan gadi baatee obboleettii kadhatee kennette ofii keetii kadhattee obboleettii kee kennite ta'uu mala kun dantaa keeti hin jiru kun maatii koo keessa wanta kanaan jiru nam tokko mana keenya keessaa dubartoonni heeruman hedduudha tokko heerumtee duute tokko lubbuun jirti tokkos lubbuun jirti tokko kunooti takkaa nama kadhanne kennine hin beeknu kadhatee nurraa fuudhanan
akkuma namaatti akkuma aadaatti akkuma seeraatti jechuudha. Inni kuni mana keessaniif ta'a, bultii keessaniif ta'a, jireenya keessaniif ta'a. Isa rabbi tannisi. Reedi ani tokkoffaa gaafatti manguddummaa natti ergattu deebiin narraa dhufe maali? Tokko. Lammaffaa rabbii jedhiitti dubbadhu. Rabbii ilmoo sii kenne ilmoo duudhaarra jirta anis ilmoo duudhaarra jira. Lammaffaa gaafa ati ergattee boramtamu galgala sana sii bilbilee reedi jedhee kaafteeriyaa maqaa sanaa waami eessa si geesseen konkolaataa kiyyaan maal waliin haasofni haqa jirtu. Lama dhaggeeffadhaa reedii sabiyyii mitiiti nama waggaa 20 ol. Lama gaafa ati maanguddoon atti ergattee lakkii reedi siin jedhee kee kaafteeriyaa deemne maalan siin jedhe kaafteeriyaa sanatti. Sadaffaa ergati taasiftee kaate immoo waan kana ergati kara biraatiin ni kaa'ee dhattee kaate maalan siin jedhe waa'ee ummuu firaa wal irratti kanuma ummataan haa ibsi allammatas asitti sin barbaadu waa tokko wanta irraa haasa'u sin jiru dhimma kanarraa ofirraa arrabsuu malee. Kabeen waa deebisu ridiyooni waa itti dhaggeeffadhu kadhalaa obboleettii kiyya dhaggeeffadhu maanguddoo yoo barbaadu seenuu kooti seenuu barbaannee taa'etu basi dhaggeeffataa jira hajaaja. Bas sijjammar aslan durumaan dhimmi maatii kiyya dhimmi jireenya kiyya miidiyaa irra dhufuun na gaddisiise jalqaba irratti eenyu akka fedhan beeku maaliif akka dhufame hin beeku ani jireenya kiyyatti beeka wanni miidiyaadha. Maaliif namni miidiyaa waan isaan galchine isa galchu keessa gara amma gaafii ulfaatan ridiyoon asirratti walitti qabdee nu deebista reedii gaafii Mubaarak naan beeku barbaadu dhiisan maal nama naa bulchuu jira maatii kiyya namni yoo callisanii mataa qabatan gowwamaa fi daa'ima wayii nama se'a. Ani miti nama niitii miti biyya hogganu Lule yoo deebisuu baate marakkoo jira abbaa fedheef deebisa abbaa fedheef deebisuu baate kamaan gaaffii nama deebisiiftan moo maal? Jaartii biyya halkan gisee meeqa hojii bula akkasii mufeetanii maal jechuudha waa'ee maatii keetii akkam goote maalii jettee maal yoo isinitti nimne maal fedhu waa'ee isin duratti fuudha gaabdu ammallee hin deebisanii fi gaaffii takka hin deebisanii fi gaaffii takka. Tanii kana waa'ee bultii sirrirraa na gaafatuuf deemtanii bar sirrirratti meeqa ciifta meeqa maal gaafiin akkanaa maali maaltu waa'ee bultii kiyyaa keessa singal kana xoofatu jira anatu mallaqa kiyya baasatiniin jiraachifadha malee isintu naa jiraachisa akkamitti waa'ee bultii kiyyaa sooshaal miidiyaa irra na gaafattan Mubaarak illee nan gaafatee waan akkanaa dhugaan hin beekte ati dhimmaatu iyyuu jechuudha mufiraa oolu hin beekti galchite haasofsiiste maa akkana goote hagam akka ati siidhaaf taatu ni beekti ani immootu dhimma piraayiveetii kiyyaa wanni miidiyaa irra fidee isiniif asitti afaan banuuf takka hin jiru namni waa takka naa godhu takka hin jiru jechuudha namni natti fuudhu hin jiru namni narraa hiiku hin jiru anta barbaade fuudha ta barbaade hiika namni ilaallatu hin jiru namni yoo danda'e nama gorsa yoo dadhabe immoo dhiisa jechuudha. Maali wannummaan isin bultiin ta'e akkamii maa wannoo NGO wayii keessaa guurtanii natti fiddeetanii dhala anatu janajjanatee majjaana kiyya baase nyaata tasii ta'a jennee wal gaafanne wal filannee fuudhe malee namni na wajjin janajjanee majjaana naa bitee na wajjin natti fuudhan jiru ta durallee yoo taate tanallee yoo taate jechuudha majjaana kiyyaan janajjane dhabaan kiyyaan janajjane kanaaf dhimma maatii kiyyaa ammas nama takka hin galchu abbaa kiyyaan galchu haadha kiyyaan galchu Mubaarak hin galchu niitii wajji jiru iyyuu hin galchu jechuudha naa ta'u wajji jiraatti naa ta'uu baatu adda deemtii jechuudha ta deemtellee mootu ta'eef deemte rabbi deebisu walitti deebine hin deebisu taanan hin deebineedha. Wannummaan warra miidiyaa kana galchatti akka hin jiru ajandaa dhabdanii biyuu fi fooloo anaan guuratuuf jettanii torbee takka afaan natti kan bantan baay'ee isinii obse kana booda anatu ofirraa isin qabaa jechuudha. Dirqamaan nama hadheessuuf deemtan. Mee isinummaan waa'ee keessan maaltu nama galche isinummaan bakka kiyya fuusa of laala yaa jedhan. Inshallah abbaan fedhe miidiyaa kanarra bahee yoo boo'e bultiin miidiyaadhaan ijaaramti beektanii bultiin miidiyaadhaan diigamti beektanii maal jechuudha yaakii namni yoo mataa qabate maaf namarratti yaabbattu. Kanaaf dhimma bultii kiyyaa keessa rabbii fi rasuulii yoo sodaattan namni amantii muslimaa qabdu rabbii fi rasuulii yoo sodaatte bultii xiyya danda'ana sirreeffata dadhabana dhiisa anaaf dhiisa inumaayyuu wanti isin miidiyaa hawaasa irratti gochaa jirtan kun bultii xiyya akka wal ajjeesnuuf akka wal hammeessinuuf akka namaan wal jibbinuuf nu kakaasaa jirtan silaa isin miidiyaa kanarra fiduu baattanii bultiin xiyya yoo qaata kan jettee nagaan uffata jirta isintu
rakkoo hamtuu tanaan nurra ga'eeyyu akka daran wal dheeffannee talaata wal goone ajjeecha wal barbaadnu sintu nu godhe haqa yoo barbaaddan jechuudha. Haala wasaala wallahi akkana dhibbaan dhibbattiin ilaa qiyaamadha wal arguu hin dandeenyu maaliif miidiyaa irrattiin ol baatetti fakkeessitanii kan nagayaan jaarti beellamatti nuu qabee jiruu teenna uffatuuf turre ammallee irra deebi'ee gatanitti bultii xiyata dhiige sooshaal miidiyaadha malee jaartii lammata fuudhes miti mubaarakis miti ebalus miti miidiyaa tiktook jedhamtu tanatu anaa fi jaartii xiyya haadha ilmootiin adda baasee dhugaan jirtu tana liqimsa. Salaamu alaikum. Wadavid. Mubarak akan ngigne. Dhugaa jirtu. Dhageeffadhu waa'ee mubaarak dhageeffadha. Irra deebi'ee reefillee isinime wallaahi wa billaahi hin beektisiin akka mubaarak dhimma tana keessa harka hin qabne. Anaaf mubaarak hiriyaa cimaa turre akka xalaatatitti wallaalu ture dhimma obboleettii isaa irratti maaliif biyya takka keessatti obboleettiin takka yoo ergitee obboleessa bira jiraate obboleessuma gaafatan. Anis kabajaan akkuma nama kamiitu jaartii xiyyarraa gaaf dura eeyyamsiifadhe gaafadhe na dide jaarsatti ergee na dide dhumarra na yaamee akka ani obboleettii isaa jibbuuf waan baay'ee naan jechaa ture. Anaaf isiin garuu waliigaltee waan qabnuuf isa bira dabarfadhe biyyatti haala barbaachisaa ta'een fixadhe jechuudha. Kan ammoo gaafa godhu jaartii xiyya wajjin nagaa qaba waa hedduu. Jaartii xiyyaa fi ana kan adda baasee deebi'ee gasanitti sooshaal miidiyaadha. Waan adda addaa jedhanii gorsanii maal miidiyaa irratti baasanii nama miidiyaa irraa balleessitaan mantarkashii jedhanii dhugaatti fakkeessanii namitti nagaan ilmoo ofii na wajjin guddifataa jirtu. Na jalaa baasanii mubaarak dhimma kanarraa quban qabu inumaa mubaarak ishii sappoorti godha. Na duuba hamatu turan. Akkanatti bultiitti akkana qabatanii akkana godhanii ani keessaan qabu obboleettii xiyya barbaaddu sakkalii barbaadda ajjeesi kumaan hin gaadhu. Mantarkashii yoo jechaanii ture haqa yoo barbaaddan jechuun wallaahi yoo billaahi. Ani mubaarak hiritti haaru ture namni akkamitti akkana jedha yoo danda'e bakka dhiisii dheeni gorsuu ni danda'a malee obboleettii xiyya hin beeku maali akka barbaadde godhi eeni obboleettii fititti namni akkamitti nama erga jedhu itti haaru ture. Kanaaf kanammootu warra miidiyaatu hin beekne malee ummu firaa'ol sirriitti beekte akka mubaarak waa'ee kana keessa harka hin qabne amma miira ofii aarii ofii ibsachuuf isa keessa galchite malee baay'ee citee beekti. Osoo amma namni tokko ol baasee ilmooteetiin kakadhu waan kana mubaarakii godha yaniini kakatuu miti afaan ofiitiin baaftu. Dhugaan rabbi yoo barbaaddan jechuudha. Sobaan namni jiraatu hin jiru. Kanaaf rabbii fi laayee yoo sodaattan nurraa gadi bu'aa. Dhageessan miti ammoo kan biraa jira kana jechuudha. Obboleettii koo kabajaan na gaafatte kanaafan dhaqee fiduu hin barbaadu already miidiyaa ana dhufee akka dubbatu hin barbaadu haqa koo rabbi dubbata beekaan fide sinuma waan fakkaanne waan namni namatti kolfu waan namni yaa obboleesso an haga dhumaatti wallaahi ka rabbina argu ummu firaa'ol utuutiin firoo qabiitii gubbee isaa qabii kakadhu jedhamte anuu nan dagadhe malee tun jedhe hin kakattu maaliif hin beetti akkanitti duddubbaan jaarsa kee qabadhu bareechi akkasitti wajjin jiraan akkanatti wajjin jiraan ijaallaan duuka deemteen keetiin ana turiidha sini galee duuka deemteen keetiin wanni rabbi jedheen oolu utuma inni lammaffaan sirratti godhadha jedhe erguma jedhe ol fuulanii lammaffaan godhadha wanni jedhes tolee deebiin kee callis wanni hin darbine hin jiru jedhee gorsuun ala obboleettii kee dhorki hin dadhabe ana piraayiveetii dhaqa waan kootiif obboleettii kootiif ummu firaa'ol waan dhoksaadha waa hedduu itti himeen jiraan waa hedduu waliin haasofnee jira kabaja keetiifan suuqii kiyyatti si waamee isii si waamee sumayyaan hin jirti lubbuudhaan waa soojii nufti gaafa sana argiteetta gaafati immoo poolisa dhattee fudhachuu dhattee gwaddeenyaa kee mana kootti ergite gwaddeenyaan kee bariira dhaabattee ummu firaa'ol dhaggeeffadhu gaafa poolisiin ati poolisii fudhattee dhuftee nan qabsiisettee takattaltee obboleettii koo gaafa siin mana kiyya dhuftu gwaddeenyaan kee sumayyaan lafa dhaabattee mubaarak garaan na dadhabe ummu firaa'ol poolisii fidachuu dhatte ati obboleettii keetti wajjin obboleettiin kee mana kee jirti maal wayya naan jettu maaliif kanarraan dubbanne ati maalan siin jedhe deebiin koo maali ummu firaa'ol dhagaayaan jira dhaggeeffadhaa jettee miti dhaggeeffadhu gaafa sana sumayyaan gwaddeenyaan kee sumayyaan maqaasii naa bilbiltu sana sumayyaa an dhimma kana dadhabee gaafa duraa ummu firaa'olii haasaan ture ummu firaa'olii gorseen jira poolisii fudhattee dhufuusi anaaf bareeda wanni seeraaf dullumaan dhabani nama hin gaabbisiisu dhimma jaraa keessa seerri galuun gaariidha
haqabsiifattu hin baasu poolisii fudhattuu lattee hin jedheen Sumayyaadhaan gaaddeenyaa keetiin dhagahaan jiratte kun komentii kee ilaalaan jira eeyyeenaan jetti Sumayyaan amma poolisa sii fudhattee dhuftu yeroo sii poolisa fudhattee dhufte ani saadhaan galfadha elaa kunoo jedhee obboleettii kootti kenna ummu Firaawolis fudhatee deema obboleettii koos fudhatee deema sana booddee seerri laalee waan murteesse jaraafa murteessu hin jedhe malee obboleettii kootti poolisiin fiddanu jedheera mana kootti poolisiin fiddanu siin jedheera ummu Firaawol harka keerraa nyaadde harka koorraa nyaatte sigalee waan an akka dhiira dubartii ta'e kushiinaa dhaabadde hojjetetti nyaattee jirtaatis anis harka keerraa nyaaddee jira cubbuun hin jiru biyya duniyaa irratti hafamaa ana na beekta mube haqa rabbiin ni dubbata ji ummu Firaawol hin jiru mubaarakta kammaga mubaaraktu gabaabumatti haa keessee dhibarreeffatu waan barbaadde dubbadhu garuu miidiyaa wanti inni godhu hin jiru inumaahu kunoo biyya seerri jiru keessa jirtu ammayyuu wannan waadaa sii galu kasati dala seera wayyaa kasasi ragaa keetii kasasat waan isii si goote kasasat dhageessa miidiyaa irra baaftee isatti arrabsite feesbuukii sanarraa footoo kaafattee wallaahi laaziim waajjira poolisii dhattee himeen jira Sumayyaatti wallaahi ana sirraa dorge seerri abbaa manaa sitti heerumte lammaffaa heerumte hin jedhu seerri biyya Ijipti dhageesse wallaahi si kasastee nanna sirraa dhawwe rabbii koon na arga jechuudha anatu mee ati dhiira taatee an dubartiin taa mee kasas hin jedhe ana sirraa dorge miidiyaa irra baasanii footoo namaa gad deebisanii nama rabsuun seeraan wanjala akka biyya kanaatti singossa ammas wanjala akka biyya Masriitti wanjala wallaahi jireenya namaa akkasitti hin herreegna lammaffaa ajandaa nama tokkoo gaafa agartan gabbaatanii foolooratti barbaaduu fi akka waan dhimma abbarra beeytanii gayyaatanii miidiyaa gubbatti irraa harka tumtan ni gaadhiisa jaartii yoo shanii ol fuune nu gaafadha shari'aa yoo dabarre yoo shanii ol fuune nu gaafadha amma gabbaanee hanga afurii hanga shari'aa guuttannuu ni fuuna namni nu gaafatu jira kana achi reediin amma ganaa sadaffaa fuudhee afuraffaa fuudha yoo barbaachisaa ta'e abbaan namni mirga irraa qabu hin jiru abbaa isaatu hin danda'u bakka kanatti abbaan kiyya maaliif lama fuuta maa sadii fuuta naan jechuu hin danda'u fedhinnaa mirga kiyya guuttachuudhaaf gabbee jaartii afur fuudhee gixxim godhee guuttachuun qaba amma borurraa kaasee billaa aleekka ani boru jaartii tiyya fidee gixxim godhee isiniin beeysa yoo feetan daragaa godhattanii ajandaa nama godhattanii olii gadi jibbeentu mina nuti jaartii afur fuuna shari'aan keenyas nu hayyamte rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam gixxim godhaa jii afur billaa aleekka haqasii ni eenaaf kana achi wanni isin dalagaa nu godhatte never ever the game shitin maa shitin wuxaa miidiyaa kana gubbaadha nurraa bu'a reediin jaartii sadaffaa anatti fuudha boru ganama gabbee billaa aleekka hin jirtu jaartii namni isin dalagaa nama godhattan Hamza te kaisan bol kaba. Udi ni disi me disa. Udi gittim go ini funa gittim. Me guta kori komenti. Barda ummata media TV bira kaam salamu jira. Udi gittim. Billah alek gittim. Udi gittim. Bar wan kana dirkin gone nuti yaatila fakenya. Nasina bawalla. Sodaadheeraani oma takka waan dubbadhu takkan qabu. Way media guyyaa takka wallahi guyyaa takka osoo gammadee shaayii isiin naadan fiftu hin dhugin guyyaa takka osoo gattaa'eetiin bishaan isiin natti kennitu gammachuudhaan hin dhugin biraa bayeetiin aslii bira taa'e bulii muraasa jechuudha bulii muraasa bayeetiin aslii bira taa'e maaliif haati firoo guyyaa takka dhageettanii haati firoo guyyaa takka fuula natti baddeeti miti haati firoo guyyaa takka ija natti baddeeti miti maaltu na jibbisiise gaafa dhufe irraa fuula isiitii fi fuula isaa guyyaa takka naga argeen beeku haadha firootiif reeddii waliin taanii waliin dhugan waliin nyaatanii argee hin beeku argitee argee hin beeku gaafaan dhufu ambarumtaa dhufaati akka hadhaa kana haati firoo kan manaa baateetiin bakka biroo jirtu akka hadhaa kana manatti deebite moo akka borumtaa manatti deebite isiin iftaan dhuftedha akka hadhaa kana manatti deebite haati firoo ummanni kun dhiiga kiyyatu itti mi'aaya malee dhiiga kiyyatu akka shoorbaa ramadaanaa itti tolaaf malee anummaan tun mee eessumatti dubbii kana keessa gale haadha firoo tana hanga eenyuufuu hin yaanneefi hanga ummanni kaayiroo kana keessa eenyuufuu hin yaanneef haadha firoo tana bira gattaa'ee halkanis guyyas kaan fakkeenya
danda'amuun gorsaan ture, hamma danda'amuun itti haasayaa ture, hamma danda'amuun itti qaaqaa ture, dhiisi jedhaanii ture, obsi jedhaanii ture, rakkadhu jedhaanii ture. Argitanii waan hin goone hin qabu. Ummanni kun jechuudha waan kaleessa viidiyoo Ramadaana dheengaddaa Iida dheengaddaa miidiyaa irratti argeef jecha as fuudhaniitiin ana mataana nyaatan bara namni asli kana bar kokkee isaa tana qabee mana itti seenee hiriyaa kan kee reeddiin hanga yeroo caatii waliin qamaatuuti hanga yeroo uteela wadhan feertaniiti jedheetini asli jechuudha lubbuu isaa qabee mana saganamaa galgala jala taa'eetini dubbii ageeni akka irra deebi'ee dubbatu asli kan godheetiin manaa baase anaa bar yoo dhugaa dubbanne asli natti afsidaati dubbachuu qabda dubbii jara tanaa cadhisuu hin qabdu dubbii jara tanaa jedhe irra deebi'ee haasofsiise gaafa namni jidduu isaaniititti du'ee oole san haati firoo aartee manaa baate in reeddinis faana bahee osoo karatti wal faana fiigani jidduutti masriin kaatee mucaa dhoofteetiin sarruu lafa buufte san jechuudha gaafa namni du'ee oole sani ana namni dubbii san akka reeddiin asliin kaasee dubbatu godhee hiriyoota isaatii waliini reeddii fi haadha firoo namni walitti fideetiin jedhe tokko ana guyyaa san jechuudha rabbiin jasaa kiyya bichaa haa dubbatu malee dhiinni kiyya inshaalla mana isin jirtanii rabbiin summii isinitti haa godhu uummata social media kan jala gattaa'ee dubbadheetiin jechuudha haasayeetiin jechuudha deebi'uu qabdi manatti jedhee asliin cadhisuun qabu jedhee halkanii guyyaa haaffessee jechuudha nyaataa dhugaatii dhabeeti jechuudha fuudhee manatti deebise argitee Sore mari makiinaa irraa qaqqabi TikTokiin nu adaba. Manatti akka deebitu godhe fuudheetiin mucattii tana jechuudha. Takka lammata taree deebi'eetiin gaafa dubbiin sun mucaan sun jidduu isaaniitti du'ee oole asli jedheen. Mee asliin jecha kana haati faaxeenaan hin jenne haa jedhu. Asli jedheen tamaam inni jira. Asli loon sadee ga'u lolli hin galchuu malli galchuu malee dubbii kana gadi bayaati. Iyyaa iyyisiisaati sheekota gurguddaa biyya kana jirtaniin gayaa diqqaan gayaa guddaan gayaa gadi bayaa dubbiin isaanii kun ilaa lubbuu namaatitti deemaa jira reeddiin dhiisaan jiru reeddiin fuudhee mana bahee haati firoo obsa qabaattee biraa hafaan jirtu lubbuu namaatitu darbaa jira yookaa isitu waa ta'a yookaa mucaa kanatu jidduu isaaniititti waa ta'a asli gadi bayaati diqqaan gayaa guddaan gayaa jaarsa biyyaatiin gayaa namoota gurguddaan gayaa boru asliin jidduu kanan jiru siin jedhani boru namni kun jidduu kanan jiru siin jedhani jedheetini hanga danda'uuni dubbadhee jira aslittis dubbannee xumurree jirra ji'a 3 dura ji'a 2 dura ji'a 5 dura dhani hundinuyyuu harka keessaa qaba jechuudha gitani hundinuyyuu hanga danda'u seenee bahee jira jechuudha akka mana shiishaa hundinuyyuu dubbii isaanii jidduu seenee bahee jira ana miskiina jechuudha kan taabtaab wal godhaaru kabiroo kan koppiliinkii wal godhaaru kabiroo haadha faaxee jechuudha mee kaayiroo keessatti reeddii marrammeen as jirta akkasuma mubaarakas jirta namni dhufee ji'a 3tti mana bayuu hin jira osoo biyyan baratin nama hin baratin karaan baratin garaa hin baratin namni mana bayuu hin jira an ummata kanaan naga ba'uuf mana bayee bar haati firoo natti balleessiteetii miti osoo ammaan nyaattamaa dhuddanaan jettu suuxurii kiyyanarraa miicitu haati seenaa jechuudha osoo xurii keenarraa miicitu ilaa haddaa koottu nyaadhu naan jettee odoo na waamtu namni mana bahee hin jiraa dhufee biyya kana ji'a 3tti afaan masriitii fi afaan arabaa kan biyya biroo garagara namni mana bahee hin jiraa yoo anaati ala maal mana bahee Assalamu alaikum. meena hima Waalaikum assalam. mana bahee heerumee mana bahee Soreetii jira, Rayaantu jira, Zakii jira, Yaasiintu jira, Rammee jira. Mukhtaarille jira dabaree aan deeqaa tokko dubbadhaa taaptaa godhaa koffiliin godhaa heerumee mana hin baane argitanii dhiirsa argadheetiin mana hin baane na baasaa meen xumuradhaaniin mee na baasaa daqiiqaa takka dhumadheetiin mana hin baane argitanii dhumadhee heerumee mana hin baane jaarsa argadhee mana hin baane yookaan as keessatti obboleessa qaba haadha qaba abba qaba isaan tunarra naanna'e jedhee mana hin baane qaaqa namaa diddaafi jaarsaa jaartii jidduu taa'uu diddaafi kan mana bayeetini ona kiyya cufadhee ba'u jechuudha. Kana caala maal isinii haa godhu inshaalla maal isinii haa godhu mee warri miidiyaa kun warri dhiinni kiyya itti urgaa'u akka hixaanaatti ani maal isinii haa godhu mee wanni isinii godhu maal inni mee haadha firoo koottu ol bahiiti gaafa an dhufu san mana jirtaati koottu ol bahiiti jidduu tanteetiif reeditti guyyaa takka hadhaa dubbadhee beekaan. Wallolanii bakkee jiru wallahi. Sababii keetti mana galte.
Simachuu dhaan mana galte. Anaa hundinuyyuu anaa hundinuyyuu jasaanaa qaba. Haadhallee taanaan borullee taanaan haati firootis oolmaa guddaa na biraa qabdi akka haadha xiyyaatti dhaabattee na simatteerti. Mana oo'atti seenee jira. Harka isiirraa nyaadhee jira. Argitanii? Eenyuunuu isan qixxeessu reeddii. Hadhaan tana lubbuun tiyya fidaa isaa haa taatu reeddii. Lubbuun tiyya fidaa isaa haa taatu hadhaan tana jechuudha. Nama akka haga hadhaa ilaa hadhaa bakka an jiru kanatti dhufee nafaana deemee maaltu si hanqate maaltu si ga'e naan jedhaa keessa nama tokko jechuudha. Ila mubaarakiin kun iyyuu quban hin qabu. Ji'a keessatti harkata kanaa bilbila. Isa bira jiraadheef hin kijibu. Lubbuun tiyya fidaa isaa haa taatu jechuudha reeddii yoo taatu. Maaf uffifte maaf hin taaneefi ila maaf uffifte maaf akkas goote ka jette yoo taate obboleessa kiyya. Yoo qabaadhe akkas taanaan irra deebi'ee ageeni uffisa abbaan barbaadde mataa dhaabadhu inshaallah. Anak dayo Kairoo keessa hadda galeetiin jedhe wallahi dastaa qaba biyya barbaade deemee hojjechuu danda'ani biyya barbaade deemee gammachuu qaba I am happy an wanni haadha faatee irraa isin hir'iftan tokko hin jiru jiraataa jira akka nama tokkootti argitanii kadheennu Kairoo kana keessatti duutee jirtaa naan hin jenne reeddiin 99 dhufee na naannaya maaltu sii hanqate naan jedha maaltu sii ga'e naan jedha hunda ofii sanirra dhaabate jechuudha abbaan barbaadde faana fagaara kan keemaa wannatti dhaabe nan galchu jechuudha argitanii Kanaafuyyu ada firootis yoo taate oolmaa na biraa qabdi reeddi illee yoo taate oolmaa na biraa qaba obboleetti mubaarak illee yoo taate gaafan biyya kana dhufeetiin jedhe osoo reeddi waliin mana baatee hin galin dhuftee mana mubaarakiititti na waamanii gammachuu naa godhanii harka isiirraa nyaadheera hundinuyyuu anaa fi harka mirgaati eenyuun harka bitaa godhe eenyuun harka mirgaan godhu dhugaan jirtu tanaa guyyaan Ana vitille waliin fidan. Guyyaa gaafa rammeen kiisiin kina godheessa harka isii irraa nyaadhee jira bilcheeffadhee. Na nyaachifteerti dhugaa jirtu kana galliqimsaa. Hunda namaa guyyaati kiisiin.